Onnee gabaabduu Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aa seenaa jaalalaa addunyaalessaa gabaabaa onnee namaa tuquu danda'uu fi baay'ee nama barsiisu isiniif qabadheen dhiyaadheera. Laayikii fi sheer gochuun akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaa kan isiniin jedhu ani gammachiista shoomeeti. Onnee gabaabduu gadi fageessitee yaaduu dadhabde lubbuun nama gara biraa hanga baatuutti sababa kan taate. Hiriyaawwan jaalalaa lamaantu ture. Lamaan isaaniiyyuu baay'ee wal jaallatu. Bakka hundaatti jaalalaan kufaniis waliif ka'u. Yeroo lamaan isaanii waliin jiran gaddi tokkollee isaan gidduutti uumamu. Yeroo hundaa gammachuu jaalalaan wal hammatanii daandii irra burraaqu. Yeroo hundaas maatii isaanii eeyyamsiisanii daandii ittiin jaalala isaanii miidhagsatan ni qabu. Maarreegaa haaluma kanaan otoo waliin jiranii guyyaa tokko garuu mucaan inni dhiiraa jaalalleensaa ishee dubaraa akka wal arganiif bilbilteefi jennaan homaa bilbila ishees deebisuu dide. Galgala nagaadhaan waan walirraa adda bahaniif maaltu akka uumame isheen beekuun homaa tokkoyyuu hin dandeenye. Irra deddeebitees bilbila isaarratti yeroo yaaltu jaalalleen ishee kun bilbila hin kaasu. Guyyaa sana isa yaadaa ooltee halkan sanas hirribni too ishee hin qabiin isa yaadaa bulte. Jireenya ishee keessatti jaalalleen ishee hagam bakka akka inni qabu ni beekti. Jiruuf jireenya ishee keessatti guyyaa aduu ta'ee ifa ta'ee isheetti mul'ata. Galgala immoo urjii ta'ee sammuu ishee keessatti ifa. Haala kanaan halkan sana dhiphachaa bultee ganama kaatee ammas bilbila ishee yeroo irratti yaaltu jaalalleen ishee jalaa kaasee haasoo kana duraarraatiin adda ta'e akka nama waliin beeknee haay akkam jirtaa jedhee nagaa ishee gaafate. Isheenis miira aariin qabameen maal taatee maaliif bilbilan kaaftu kaleessa koo yaaleen dadhabee bilbila naaf kaasuu diddee jechuudhaan yerootti dubbattu jaalalleen ishee kun biizii akka ta'ee fi kanaan booddees ishee waliin haasa'u akka hin barbaanne itti hime. Inumaa hariiroo isaanii kana duraa keessatti namni balleesse dhiifama gaafatee jalqaba. Haa ta'uutii garuu nammaa dhiifamarra darbee sin barbaaduu siitiif kanaan booddee yeroon qabu dubbii jedhu isheetti ta'e. Baay'ees gadditee imimmaan lakkuu ija isheerra yaa'aa otoo jiranii bilbila ishee cufattee manaa baatee sa'aatiiwwan muraasa yaadaan erga lakkoofsistee booda bilbila ishee ammas fuutee gara jaalallee ishee kanaatti bilbiluun waan tokko si waliin haasa'uun barbaadaa jechuudhaan isa gaafatte. Jaalalleen ishee kunis maalinni kan na waliin taphachuu barbaadde itti fufikaa jechuudhaan miira horii isaanitti dubbate. Kanaan booddee isheenis ati garuu fayyaa keedha sammuu sirriitiin yaadaa jirta maal akka jettee hoo siif galeera adda haa baanuudhaan jetti yeroo isa gaafattu deebii otoo hin deebisiin bilbila isaa gurra ishee irratti cufe. Kan kanaan duraan olitti baay'ee gadditee lafa seentuu fi samii olitti utaaltu dhabde. Jechuunni kana duratti isa waliin taphatan sammuu ishee keessa naanna'ee dhahannaa onnee ishee gochuudhaan wanta naasuu keessa jirtu isheetti fakkaate. Turtii daqiiqaawwan muraasa booddee bilbilli haadha intalaa gara gurbaarratti bilbilame. Innis jalaa kaasee yeroo haasofsiisuuf yaalu haati ishee hospitaala keessa jirti. Iyya guddaa fi sagalee boo'ichaa guddaatu akka nama du'eetti dhagahama. Harmeen mucayyoo kanaas jaalalleensaa konkolaataadhaan rukutamtee hospitaala keessa akka jiranitti himte. Battaluma innis fiigee gara hospitaalichaatti yeroo dhufu sagalee isaa dhageessee balaa rukutee ishee gaggabsee jiru keessaa kaatee ija isaa keessa ilaalte. Maqaa isaas yeroo waamtu harka ishee keessa qabate. Mucaan kunis dhiifama naaf godhee balleessaan hunduu kan koo waan ta'eef yeroo fayyitutti wanti hundinuu gaarii ni ta'a ati qofaa naaf fayyii jedhee isheetti dubbate. Isheenis deebistee kanaan booddee anaaf jireenya koo keessatti wanti gaariin akka naaf ta'u hin barbaadu. Haa ta'uutii garuu otoo lubbuun koo hin bahiin maaliif akkana kannaan jette natti himii anaaf siyoo baay'ee wal jaallannaa jettee isa gaafatte. Innis akka ati narraa fagaattuuf jedheenidha. Mana yaalaa deemeen rakkoo onnee yeroo muraasa qofa na jiraachisu waan hin qabuuf akka ati yeroodhaan narraa fagaattu barbaadeeni malee balaa kanaaf akka saaxilamtu barbaadeen miti. Onneen koo guyyoota gabaabaa keessatti dhahannaa ni dhaabdii. Ani nama jiraatu otoo hin taane nama du'uudha. Anaan dhiistee nama gara fuulduraatti jiraatu akka barbaaddu barbaadeen dogongora kana sirratti raawwadhee jedheetti dubbate. Dhumarrattis sin jaalladhaa jedhee yeroo isheetti dubbatu
Jaalalliinsaa kunis anis sin jaalladhaa akkuma jettee isatti dubbatteetti hannaan onnee ishee dhaabbatee du'aan addunyaa kanarraatii gargar baati. Jaalalleen ishee inni dhiiraa kunis isheen duutee daqiiqaa 10 booddee dhibee onneetiin lubbuunsaas dhugumayyuu ni dabarti. Duutis kan nama tokko qofaaf yaadamtee turte lamaan isaaniif balbala rukuttee gara samiitti ol fudhatte. Otuu gadi fageesse yaadee tooftaa gara biraa fayyadameera ta'ee tarii lubbuun ishee haala ittiin baraaramni qabaata ture. Jaalalli sababa waliin jiraachuu waan ta'eef nama jaallannu tokkoof jechoota afaan keenya keessaa baasnee dubbannuu fi gochoota raawwannuun of eeggachuu ni qabna. Jaalalli sababa waliin jiraachuu keenyaati. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma.